Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam hordoftoota fi daawwattoota peejii Kamaala fi akkasuma maamiltoota chaanaal YouTube kiyyaa. Ani nagaa kooti nageenyi koo bakka jirtan hundatti isin haa qaqqabu. Yaa ilmaan Oromoota. Ammas deebi'ee jira. Viidiyoo tana keessatti gaafii hedduun keessan gara keessaatiin gaafatan takkan isiniif deebisuuf dhufe. Gaafichis akkas jedha. Feesbuuka keenya irratti namni akka fireendiin nuun gaafanne akkamitti ofirraa dhorkuu dandeenya kan jedhudha. Kana karaa salphaa ta'een isin garsiisa. San dura warri chaanaal YouTube kiyyaaf maamila hin taane YouTube keessan irra seenaati. Kamaala jedha barreessa. Isa kanatu haala kanaan isinii dhufa. Sana booda iddoo subscribe jettu tana al takka cuqaasa. Wanti hanga dhiisee battalaa akka isin bira ga'uuf mallattoo alarmii tana al takka cuqaasa irraa fayyadamaa dhaamsa kooti. Gara barnootichaatti yoo deebine Facebook keenya irra ni seenna. Kana booda asirraa iddoo sarara sadii kana ni tuqna. Kana booda gara gadiitti haala kanaan buuna jechuudha. Erga gadi buunee booda akkaawuntii seetiingii kan jettu barbaadna. Ishee tana irratti cuqaasna. Privacy irratti cuqaasna. Kana booda haala kanaan gara gadiitti buuna. Akkuma asirratti argitan gara gadiitti bu'uudhaan haala kanaan isa kana irratti cuqaasna jechuudha. Who can send your friend requests kan jedhu kana irratti cuqaastu al takka. Erga irratti cuqaastanii friends of friend isa jedhu kana irratti right gootu jechuudha. Yoonii fi asirra kan right ta'ee jiraate namni kamiyyuu friend isin gaafachuu danda'a. Garuu yoo kanarraa balleessitanii kana irratti right gootan namni kamuu isin gaafachuu hin danda'u. Foolootu dhufa fooloo gochuu danda'a malee Facebook keessa yogguu isaan aad isin godhan ofirraa dhorgaa jechuudha. Kanaaf haala kanaan asirratti deeffachuu ni dandeessu. Garuu tokko asitti no one kan jedhee dhufullee ni jira. No one yoo dhufe no one kan jedhu san irratti right godha. Yookaan immoo friends of friend kan friends kan jedhu kana irratti right godha. Haala kanaan ofirraa dhorguu ni dandeessu jechuudha. Kanaaf viidiyoon yoo isinitti tolte hiriyoota keessaniif share gochuu hin dagatina. Ani ka'eessi wajji ture Kamaal Ibrahim peejiin too Kamaal Appidha. Hanga sagantaa biraatii walitti deebinutti nagaan naaf tura.